بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو تندر ورابني يا دخي يا خنين قيستي بسدي فيديو سن قيستي قد ديبتني لالو دنديساني ونلي نراها سواجرو إن شاء الله تعالى ولد أمتا حمزة شي جابري في afaan oromooti akkumaan je'etti gartee namootan haarayamman dhuftanis ni jirtanii hunda keessa macziratan dhiifamaa wajjiin akka dhiifama naa gootanin barbaada wanni laayif irraa baanee fi obboleessa keenyaatu laayifii seenee achumaan mobaayilli kiyyaa bakkaan eksiitu qusan waan na duraa cufee jiruuf jecha isa baasuu hin dandeenye laayifumarraa guututti bahuudhaatu isa baasa. Inshallah ta'ala akkuman taraa duraa je'etti waa xiqqishoo deebi'eetiin ibsa bareedaa tokko isinii godha. Obboleeyyan aniin kuni sooshaal miidiyaa bara 2017 eegalee bara 2017 keessatti waa hedduudhaan gartee akka mataa kiyyatti laffa'ee uummata kanaan barsiisa je'ee afaan oromootiin waaniin ani gartee isaan irraa hin barsiisin hin jiru. Jihaa teknooloojiitiin barsiiseetiin jira, jihaa amantiitiin barsiiseetiin jira, jihaa gartee aartiitiin barsiiseetiin jira, jihaa gartee fayyaatiin barsiiseetiin jira, jihaa hundaan itti laffa'ee amata afurii jechuun amata afuran kana keessatti amata gartee ati ilmoo keessatti hirkatte fuutee dhaltee ilmoo keessatti hirkattee ilmoon teessan afaan bartee barnootatti baruu dandeessuu jechuu barbaadeeti. Tanaaf ummanni keenya ummata barnoota jaalatu miti tapha waan jaalatuuf jecha alhamdulillah nuti karaan gartee harargee bahaa afaan shan haasoyna falillahi alhamdu هذه منة من الله علينا سبحانه وتعالى caalmee rabbi gartee nuuf kanneen irratti dhangala'e waan taateef jecha afaan biraatiin ummata islaamaa kabiraa hedduu tokko kan gartee silaan afaan saniin barsiise irraa fayyadamuu barbaadan hedduutu jira. Ummanni keenya waan barnootan feeneef waan gartee ammas nama isaan barsiisuu waste my time bro yeroo tiyya dhabaan jiru yoo qeebaluu dandeesse siin afeera Ibrahim Musfaan siin afeeraa yoo qeebaluu dandeesse. Tanaaf namootan biraa kan gartee hedduu barnootaan ani barsiisaa jiru kanatti haajaman qorannaa irratti gaggeessee argeetiin jira. Afaan biraatiin barnoota kiyya inshaallahu ta'ala ummata biraatiifin eegalaa ammoo wanni nin barbaade ummata kiyya kaniin irraa dhaladhe ummata kiyya lafee tiyyaa fi dhiiga kiyyaa fi coraa kiyyaa dhiifamaa fi jaalalaa fi gammachuun akka adda baanuun barbaada. Aara tokkoon maletti mufannaa tokkoon maletti akka gartee eeybaan na gaggeessitaniin barbaada. Eeyba keessaniin isinirraa barbaadaa jechuu barbaadeeti. Tanaaf inshaallahu ta'aalaa namni gartee barnoota kiyya jaalatu hedduu jiraniin beekaa hunda keessanuu barnoota viidiyoo kuma takkaa yuutuub irratti waraabee viidiyoo kuma san gad deebitanii dhageeffachuu dandeessan haga sanirraa gartee barnoota isin waa fudhatanitti anilleen gartee ummata biraa waa barsiiseetiin hanga sanitti ummanni kiyyaa yoo fagaattee amata 5 amata 10 fudhataa amata 10 san keessatti gaafa gartee ummanni kiyya if baree deebi'ee ummata kanaa barnoota bareedaa isiniifin kannaan ja'a yoo rabbi gartee umrii waliin nu dheereyse ammaaf ammoo dhiifama guddaa akkanaa gootaniin fadhaa jaalalaa fi kabajaan akkana gaggeessitaniin fadha. Maaliif akkana jettaa kan jettu taate wallahi ittiin isinii kakadhaa narraba Oromoo irra kan ilaaluu dhiise tureetiin jira. Oromoon si arrabsituu si arrabsu baattuu si faarsituu si faarsu baattuu akkuma tokko ana biratti ani faaruu fi arrabaa fi miti kaniin wanni deemaa jiru barnootaan kannaa jiru kana ummatatti haajamuutu jira. Ummanni kiyyootti haajamne ummata islaamaa kabiraa katti haajamuutu jira. Ummata islaamaa saniif hedduudha gartee isaan fayyada je'eetii yaada. Faayidaa guddaa lakke
subscribe oromoodhaan irrumaa hin kaa'inne osoo ammaan tana yuutuuba kiyya duwwaa godhanii irrumaa hin kaa'inne maaliif jennaan yuutuubni san qabaaraa hin qabu yuutuuba gartee qabaaraan irraa fuudhame ija nama meeqaatu itti bu'e subscribe yoo taate nama 70,000 ol qabaa. Alhamdulillah yuutuuba san akkuma jirutti guututti itti dhiiseetii yoo rabbi je'ee yuutuuba biraa haarayatti banadhee afaan biraatiin haarayatti hamzaa haarayatti heega bahaa jechuu barbaadeeti. Tanarratti gaa warri gartee hedduu na jaalattan ni jirtanii warri kun gartee warri beekumsa kiyya jaalattanii sangama keessaatiin beekumsa kan ellotti isiniif kannuu hin dandayaa. Ammoo uummanni keenya ka beekumsatti haajamuu miti jechuu barbaadeeti. Hedduu takka jaalalaa fi kabajaa fi dhiifamaan akka wal gadhiifnuun barbaada. Arraba dadhabee osoo hin tahin ummataatu barnootan feene tanaaf hin bahuufadha. Laakki homa dhibba gahuu baatu akka Oromoon barnoota hin barbaanne qofaatu naa gale. Oromoon teenya taphan quufne ganaa haa taphattu. Gaafa isin tapha quuftaniin deebi'aa jechuu barbaadeeti. Inshaallahu ta'ala akkuma reefu yaada gartee isinirraa fuudhaa turetti ammallee yaada keessan isinirraa fuudhee isin keessummeessee adda baana. Amma rabbiin hamzaan ta'uu deema. Hamza haaree ta'eetiin gad bahuu deema. Namni afaan kaan beeytan afaan kaaniin na hordofuu dandeessan jechuu fedheeti. Like afaan 5 dubbatti Oromoon karaa Harargee bahaa keessaafu karaa Dirree Dhawaa kuni. Afaan 5 dubbannu kana ugaa dubbannus akkuma afaan haadha teenyaatti dubbannaa. Wanni gartee nurraa beeksisu hin jiru afaan biraatiin inshaallahu ta'ala barnoota kiyya ani hin dhaabu qabsoo tiyyataniin jalqabe hin dhaabu. Naasir si ergeetiin ture. Muraad Raabsaa Diin Islaam siif ergeetiin jira yoo seenuu dandeesse warri seenuu dandeessan seenuu ni dandeenya jaati natti himaa inshaallahu ta'ala isiniin afeera. Warri seenuu dandeessan seenuu ni dandeenya jaati na beeksisaa isiniin afeeraa jechuudha inshaallah. Warri seenuu dandeessan seenuu dandeenya jaati na beeksisaa. Hello Sheikh, assalamu alaikum. Amma sirra deebi'ee. Rahmatullah. Sheikh Nasir. Dhiifama narraa firiizii ta'e bar. Sakka yooma rakkoon qabu wayyee. Yaa firiizii ta'e narraati dhiifama jazaakallahu khair baay'ee guddaa galatoomi. Galatarraa naafe yoonis kiyya. Yaa mee waan irratti mari'achaa jirtu xiqqoorraan wanta dhaggeeffadhe irra deebi'i mee natti himi achirraa irratti mari'annaa anis gaaffiin si qabaa. Ani akkuma beekamutti Hamza Sheikh Jaabirin jedhamaa onlaayina kanarratti gam yuutuubiinii fi gama gartee feesbuukaatiin fi gama gartee sooshaal miidiyaan jiru hundaanuu maqaa kiyyaanin qabaa.
ummata keenya ka Oromoo kana yeroo hedduu yeroo amata afur geessu amata afur jechuun gaa namni gartee keessatti fuudhee keessa jaalatee fuudhee dhalee ilmoo harkatee ilmoon san afaaniin dubbachuu dandeessi barnoota illee si jala haasa'uu dandeessi amata kana guutuu ummata keenya waliiniin laffa'aa ture haga gartee ummanni kun arraba keessa kutanii arraba isaanii kana keessatti gartee an arraba isaanii qaama godhadhee arraba isaanii ummatti ilaaluu dhiisee barnoota islaamaa raahis inshallah ta'ala YouTube kiyya jala seentee arguu dandeessa waan hin barsiisin hin qabu barnoota teknoolojii raahis akkasumas waan hin barsiisin hin qabu barnoota gartee doktorummaa raahis waan hin barsiisin hin qabu barnoota gartee how to earn money jedhamus barsiiseetiin jira barnoota pilaaneet illee barsiiseetiin jira you know about pilaanootii gurguddoo rabbiin uumerraa jechuun waan hin hambiseen qabu jechuu fadheeti ummanni kun ummata barnoota jaalatuun ni beeyta karaa lafa harargee bahaa tana afaan kana kaasu ni beeyta keessaa kudureedha. Afaan shanan kun akka afaan haadha teenyatti beeyna yoo ummanni kun dide ani wanneen hin barsiisu general knowledge waan jedhaniini beekumsa waliigalaati. Beekumsa kana ummata hunda sila fayyaduuf beekumsi kuni ummata biraa afaan kiyya dhagahu ka biraatiin gartee mee amata fur ummata kiyyaa obsee ummata kiyyaa laffee ummanni kiyya kun tapha malee umaan jaalatan gaafa isaan dammaqaniin itti deebi'a ummata biraa ka dammaqina qabu waan hin qoradhee harkee jiruuf ummata san barsiisuudhaaf akkasitti ummata san irratti afaan biraa jijjiiruu fi deema sooshaal miidiyaa kan iyya kana hundaa'u namoota hedduun qabagaa warra na jaalatu warra gartee barnoota kiyya jaalatu warra kanaas hedduu dhiifamaa fi jaalalaa fi kabajaadhaan barnoota kiyya warri afaan kaan beeku afaan kaanii dhageeffata warri immoo afaan kaan beeyne insha Allahu ta'ala gruppii ijaaranii ani nama tokko humaan taane namni tokko gruppii ijaarratee na dawwalee na barsiisinaan jedhee maaliif jennaan waan hin barsiisuudhaaf bahe jecha isa barsiisuudhaaf qophii jaalattoowwan kiyyaa fi hordoffuuwwan kiyya jechuudha warra gartee kabajaan barnoota barbaadu. Akkasi itti dhaammannaa irraa boodaa taniin gartee uummata kiyya dhiiga kiyya lafee kiyya kabajaaf jaalalaan gammachuudhaan isaanii wajjin adda bahuu barbaaduu fi yoonis kiyya haasawni kana fakkaataa kanarratti yoo yaada qabaattee yaada keenyaa kana. Bareedaadha. Namni waa hojjetu abdiin kutatu Sheekh Hamzaa keenya abdiin kutatini. Laki ammallee bakka takkaan yoonis moment bakka takka tanitti madduutu jira. Abdiin kutanne barnoonni kiyya itti fufa. Maaliif jennaan tara takka lookeeshina jijjiirtee ilaalta barna. Yoo jaartii takka hojii wal ta'uu dhabdee jaartiin tun umrii si gabaabsite. Raayitee tabiraa kutaa bara. Wanni wajjii umrii si gabaabsee jiru akkasuma. Tanaafin lookeeshina jijjiirtee abadan an abdiin muru abadan. Ani sirrallee beeku waan amantiidhaati garuu baay'een si hordofaa yeroo baay'ee naman akkaan jaalladhu dhugaa rabbiiti ati yeroo ati wanta hundumtuu ifa baaftee chaalenjii yookaan mormii yeroo ati fiddu wanti tokko namni tokko amantiillee yoo fidee ifa godheetu waan namni irratti mormuu qabu faa wanta walxaxaa ta'e faa fiddeetu akka namni irratti sin arga yeroo baay'ee sin hordofaati yeroo ati wal mormitu yeroo ati sheekotuma keenya warra kaanii hojii yeroo ati wantoota adda addaa keessa seentu sin argaa. Maal sin jechuu barbaadeeti namni keenya wal duukaa hin dammaqne beektaati kanaaf namni tokko gaafa saba ofii kanatti wannoo yoo himatee atamma amata afuriifinitu waan kana hojjechaa jira uummanni keenya barachuu hin feene jette garuu uummanni barachuu ni fedha garuu atis wanta fooyyessuu qabutu jira jedhiiti ilaalatis wantoota fooyyessuu qabu wantoota immoo wanta uummanni kun amma barachuun barbaanneen bira darbeen barsiisaa jira ka jedhu siituu ilaaltee gaarii natti fakkaataan maaliif yoo jettee amma namni keenya Oromoon ka muslimas haa ta'uu namni keenya walumaa galatti wal duukaa dammaqiisan qabnu hundi keenya
dammaqiisa ati qabdu ani hin qabu dammaqiisa namni biraa tokko qabu immoo ka biraa hin qabu utuu wal duukaa ka dammaqnu ta'e wal guddisuu wal jabeessuu walirraa waa barachuun bareeda ture garuu namni keenya akkaataa itti walxaxanii jiranis akkaataa itti namni sila waan kingoo booy jedhe tokkotu natti tole beektaati ati nama oopini banatteetu waa hunda waan dubbattuu fi namoonni kaase dura dhaabbatanii dhagaan ture ani kanaan dura yeroo Hamzaa wajjiniin baay'ee wal mormaa turte Hamzaa atis isaa wajjiniin wal mormaa turtanii maalirratti wal mormaa turtanii waa'ee sirbi maal inni muuziqaanii halama moo halaala moo haraama isa jedhu irratti wal mormaa turtan si dhaggeeffachaan ture kanaanii maal godhanii jiran namni hundinuu amma dhiifama naa godhan sheekota hundumtuu hin jaalladha garuu sheekonni kuni abalu kuni waan akkasii barsiisaa hin dhaggeeffatinaa ka jedhus namni afooshaa ijaarratee jiraa jedhe King of Boy akka kanatti maaltu ta'a Hamzaa Shee Jaabirii waan hin taane nama barsiisaatii bira naqinaa warri jedhee haasa'uus jiran amma dhageen ture kanumaan dura namootuma warra sheekotuma keenya kanarraati wanta amantii islaamaa xiqqeessufaa hojjetaa ka jedhu akka kanatti waan kana oofan ati waan isaan hojjetan caalaa akka ati hojjettee argamtuun barbaada maaliif yoo jettee sheekota sanas namni hundinuu amma maal godhate madda galii godhate uummata keenya kana madda galii godhataniitu maal godhu namnu namuma uf jalatti qabatee adeema Hamzaa bira yoo dhufan yoo ati barnoota laattee Sheek Anwaar bira dhaqee isa biraayis yoo barnoota fudhadhee rakkina hin qabu kun kanaafi afooshaadhaanitu nama xaxanii jiran namni akka inni bakka tokko dhaqee hin baranne bakkuma tokkotti akka hidhamee taa'u jechuudha an fakkeenya sii kaasaa sheekiitu ture eessuma kiyya obboleessa haadha kiyyaa maal ture sheekiidhaan mootummaa wajjin hojjeta ture mana isaa irratti gubanii sababii manni sheekotumatu mana isaa irratti gube maaliif mootummaa kaafiraa wajjin hojjetaa jedhaniitu biyyatti wannoo irratti gubanii jechuudha maal jechuudha sheekii kun dhufeetu inni eessuma kiyyaa kun mootummaa kanaa rabbitu nu gadi nu buuse samiirraa jedhee uummatatti mee uummanni waan sana dallaneetu sheeka eessuma kiyyaa kana irratti mana irratti guban kun maalirraan kaa ilmi namaa kuni sheekasa ta'uu namni hundinuu wanta kan hammeenya yaadu hin jira jechuudhaan inni sheekas ta'ee sheekas hin taane namni hammeenya yaadus hin jira kanaaf ammaas hin jechuu barbaade sitti dheeressuuti dubbii gabaabsuu fi ati jabaadduuti wanta mooderni ta'e amantii keenya kana akka gaariitti uummata akka galutti qabadhuuti gadi bayiiti afaan biraatiinis yoo amantii ka barsiiftu ta'e afaan biraa sanaanis wanti si daangessu hin jiru maal afaan arabaatiin barachaa jirraa miti afaan faranjiitiin barachaa jirraa miti kanaafi abdiin kutatiin sheeka keenyaa kanaan siin jechuu barbaada ani kanuman si gorsa akka wannooti sirrallee beekee miti an gorsuma mataa kiyyaati kun kanaaf ati wanta caalmaatti akka nu barannu akka nuti ijoollee keenyatti barsiifnu bifa ammayyaa'aa ta'eeni isa dura amma fakkeenyaaf dur yeroo quraanadhaan sheekiin nu garafa ture akka sanatti utuu hin taane bifa moodernii ta'een akka ijoolleen keenyallee onlaayinii itti baratan akkaataa itti wannoo gootu ati qopheessiitii inshaallah si waliin dhaabbannaa rakkoon hin jiruuti kanaaf abdiin kutatini ati karuma daandii sitti ta'een jabaadhu siin jechuun barbaada kanumaan siin jedha ammaaf galatoomi onis kiyya inshaallahu ta'ala akkasumatti yaadawwan nama biraatiin sassaabee boodarratti gaa murtiin tiyya qoftiin hin taatu murtii walitti qabeetiin akkasitti waliin irra gahaa inshaallah hedduunaa galatoomi. yaa guddaa galatoomi silaallee gaafiin sii qaban ture garuu yeroo biraan si gaafadhaati har'aafa bulu. Gaafadhu. Maaliif ati xiqqoo nama waa dubbisee nama quraana qara'eessi ati ani wanti tokkotu yeroo darbe sheeka masgiidatti gaafadheen ture biyyan jiru kanatti. Inni dhagaamaa miti? Qaceelloo dhagaama qaceellotti. Sheeka gaaffii gaafadheen ture sheeka isinoo hojiin hojjettanii mootummaarraatu maallaqa nyaattuu waggaa waggaadhaan immoo hajjiitti deebituu guyyaa tokko hojii hojjettanii hin beektanii horii kanaa mootummaanii maallaqa kana warra
kaameraa gurguru araqee jechuudha achirraati deebi'aati sheeka warra maal inni dubartii qaama ofii gurgurturraa kana mootummaanii taaksii kuteetu horii manatti nyaattan kana kennaa kuni haraama akkamitti ta'uu qabaa jedhee sheekaa wajjin mormii kaasee jennaan sheekni kun maal naan jedhaa yoo ati wanti sun achii dhufe jettee yaadde duwwaatu haraama ta'a malee haraama hin ta'uu kanaafi maallaqni mootummaan sii kennu fakkeenyaaf social security ka jedhamu kun ka mootummaan sii kennu yoo ati achirraa dhufe jettee yaadde duwwaa haraama ta'a malee isaa yoo mootummaan sii kennee ka fudhattee nyaattu ta'e haraama hin ta'uu ka jedhamee kanarratti mee maal jettu sheekh? Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bareessa keenya yoonis gaafii bareedduu gaafatte namni biyya faranjii jiraatu tokko haga gartee biyya hin beeyne haga gartee dalagaa arkachuu hin dandeenyetti waan kana yoo nyaate humaatiimi garuu ammoo osoo humna qabu osoo beekuu maallaqni kun bakka tanaa dhufaa dalagaan osoo isaa hannamuu gartee dandeessuu osoo dalaguu danda'uu yoo kan taa'ee kan nyaatu ta'e san hashla beeda beeyta dhugaa walitti himna because san nam takkoon sodaadhu namni osoo dalagachuu danda'u osoo gartee dalagaa isaa hurkaa isaa nyaachuu danda'u taa'ee maallaqa mootummaa eeggatu waan inni jedhu irraa yoo dhaga'uu baatte bareedaadha na fakkaata. Like amma biyya gartee faranjii keessatti waan jiruutu jira. Biyya faranjiiti jirra waliin jirra. Yoo biyya faranjii jiraatte atis ni beekta. Namni kun haga haarayaa mootummaatu gartee isa nafaqa. Mootummaan tun hoggaa inni gartee dalagaa arkatee maallaqa isarraa murattuutu jira. Maallaqa kana deemee dalagachuu dalagaa dalagadhu yoo isaan ja'an taate kuni nama gartee taraa duraatu taa'ee nyaachuu barbaadu jechuu malee nama gartee hurkaa isaa nyaachuu irra halaal bareedaan jedha Muhammad sallallahu alaihi wasallam irra halaal bareedaan kan namni hurkaa ofii buusee dalagatee nyaatu jedha. Tanaaf sheekan biyya alaa jirtan osoo dalagachuu dandeessanii osoo gartee dalagaan isinii banaa yoo ka dalagaa tana diddan taate san isiniif rabbii keessanii wali zaabbata ammoo maallayni kun rabbii subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbatee waa hedduu haraam godheetiti yoo dirqamtan malee yoo gartee lubbuun itti isin geessite amma fakkeenyaaf booyyeen haraami farshoon haraami ajennu booyyeen haraam tuni gaafa gartee waan nyaattu dhabdee booyyee qoftiin chiusiin biraa siif hin jiraanne booyyee teessan irraa murtee lubbuun deebiste jechuudha. Siigalee yoo ammoo filannaan biraa kan sii jiraatu ta'e deemii dalagadhu jiru sheekha sana hajjii maal godhaamu. Tole bareedaadha. Gaaffii lammataa immoo mee Sheek Hamza kunis ammas kunis gaaffii biraati kunis dubartiin gadi baatee hin hojjettuu jedhu ofii hojii hin hojjetanii shariyaatu dhorkaa akka dubartiin gadi baatee hin hojjennee jedhu ofii immoo hin hojjetanii maallaquma mootummaa kanaan ijoollee dubartii irratti ijoollee ilmaan itti horanii ilmaan 7-8 wajjin anamma wooma naannoo koo kana jiruunitu haasa'aa jira jechuudha. Ilmaan 7-8 irraa godhataniitu isee gataniitu deebi'anii dhaqanii kabiraa fidanii Maaleeshiyaa biyya Eeshiyaa kana ka'aniitu wal hiinne jedhaniitu maallaqa kana fudhataa mana ijoollee wajjin isee garbittii godhanii gatanii ijoollee wajjin lafatti gataniitu kabiraa dhaqanii fuudhaniitu wannoo deddeemu jechuudha. Ijaazaa hooliidee deddeemu as dhufanii dalagataniitu achi deebi'u iseen kun ijoollee wajjin siqaayii argiti kan ilmaan 7-8 irraa dhalchanii asitti iseen rakkoo guddaa keessa ijoollee wajjin haga maraachuu warra gaheetu jira biyya kanatti. Kanaaf namoota muslima ta'anii wanna akkasii daba akkasii kana dubartoota irratti hojjetanii kun mee akkamitti ilaalama ija shari'aatiin wal gadhiifne jedhaniitu isee asitti gatanii iseen ijoollee wajjin siqaayii hamaa argiti rakkoo hamaa argiti isaan deemaniitu kabiraa biyyarraa fidanii Maaleeshiyaa
Indoneeshiyaa deemanii Baalii deemanii achittituu bashannananii deebi'u seen ijoollee wajjin wannootaati. Mee kana shariyaan islaamaa hin ayyamaa kana keessatti immoo namootuma amantii keenya kana muslimuma warra ta'etu immoo wanna kana bal'inaan irratti bobba'ee jira. Kana mee akkamitti ilaala Sheek Hamzaan? Tana siifin deebisa namni tokko fadhu safaaxaaf haa jiru fadhu tafaaf haa jiru jaartii isaatii wajjiin wal hiike jennaan zinaa dalagu jira. Takka faarratti mootummaa bira dhaqee nikaatti taphnin ta'u jaartii wajji wal hiine jennaan nikaan saanii hiikame zinaa dalagu jiran isaan. Siigalee galgala jirurraa zinaa dalaga. Deebi'i maallaqni isaa wal hiine ja'anii hijibanii fudhatan san haraami. Haraam nyaachaa jiran. Tabiraa ilmaan jaartii irra dhiisanii yoo jaartii wajji gartee walta'iinsan qabaanne isii akkas godhan taate isiirra rakkoon hin jiru. Yoo ammoo walta'iinsaan kan godhan taate maallaqni isii nyaattus haraami. Maallaqni inni nyaatus haraami. Qunnamtii saalaa kan isaan godhanis zinaadha. Akka amantii islaamaatti kan. Baay'ee bareeda, baay'ee guddaa galatoomii. Kabiraa tokko sheekonni yeroo baay'ee wanti isaan irraa haasa'anii keessattuu sheekonni warri afaan Oromoo dubbatan kuni waa'ee meeshaa dubartii irraa haasa'u maleessaati. Dubartiin biyya keessatti baay'ee gudeedamaa rakkachaa jirti. Dubartoota baay'eetu itti taphatamaa jira biyya keessatti. Waan sanarraa hin dubbatan garuu waa'ee meeshaa dubartiidhaa akkasitti kana jedhanii dubbatu. Dubartiin biyya keessa jirtu sana bira dhaabbachuudhaaf sheekota maaltu dhorka? Fakkeenyaaf amma dubartii baay'eetu gudeedamaa jira biyya keenya keessatti. Warra mootummaatiin jechuu kooti. Mootummaadhaanii waraanni mootummaa dubartoota keenya baay'ee ajjeesee ijoollee xixiqqoo fa'aa ajjeesee gataa jira. Sheekonni keenya ala jiran kun warri biyya adda addaa jiran kun yeroo wanta qaama saalaa dubartii irraa haasa'an waan wal fuudhaaf heerumaa duwwaarraa yeroo haasa'an dubartoota warra biyya keessatti biyya lolli irratti deemaa jiru kanarraaf maaliif hin dubbatan yeroo kanatti jettu mee sheeka? Bismillah dhugaa keeti wanni tunni jirti. Waan takkaatu jira tagartee ani sheekan keenya wajjin itti wal faalleessu tagartee isaan itti akka namni ana hijibaanaan jedhu na godhan. Takkaffaa nama gartee hoggaanii fi gargaarsaa barbaadan Allahu akbar jedhanii maallaqa irraa guuratan. Hoggaa ammoo shamarran kun rakkatan shamarran kana bira dhaabbachuu dhiisi waa'ee isaanirraa hin dubbatan. Tun aadaa ummata keenyaati. Yeroo haajaa isaanii Allahu akbar jedhanii guurachuu yeroo shamarranii gartee biraa fagaachuu namni shamarran bira dhaabbatu yoo kan jiraatu ta'e akkuma amma sooshaal miidiyaa irratti agarru ustaazota keessaa ustaad Jamaal Abu Mu'az nama ja'aniin shamarree kiristaanan jedhu shamarree islaaman jedhu onlaayina kanarratti baasee gargaarsallee gargaarsisa waan isaan barbaadanillee gama duubaatiin amantii qabsiisaa barsiisaa jira. Namni tokkichi haqa dalagaa jiru waa'ee gargaarsa shamarranii keessatti yoo kan jiraatu ta'e ustaad Jamaal Abu Mu'az. Dhugaa rabbii dubbanna warri kaan hundinuu yeroo haajaa ofii qofa barbaadan shamarree Allahu akbar jedhanii warraa guuratan yeroo taan gartee isaan quban qaban isaan hin beekan tun ammoo dhaabbachuu qabdi sheekan waan akkanaa dhaabuu qaban yeroo dantaa teessanii qofa ummata lallabattanii yeroo gartee dantaan teessan dhumte guyyaa tokko ijoollee gartee biyya Suudi Arabiyaatti hidhamte sana haga nuti irraa lallabnee dubbii raayyaa hunda biraan geenye raayyaan eega gartee nuti biraan geenye booda haasawa san fuudhanii dubbatan warri kaan dhiisigaa hoggaa gartee maarree barbaadan TVdhaa maarree Allahu akbar jedhanii guuran. Yeroo ammoo ijoolleen biyya Suudi Arabiyaatu hin dhabdee gargaaruu bira dhaabbachuu dadhaban jechuu fadheeti. Naawaa haga kanaa jira. Tun ammoo dogoggora guddaa fi golommata guddaa ummata keenya keessa jiru hawaa'ee warra waan amantii himuu keessa jiru. Ani mootummaan mataa kiyyaa anaa muree murteessa dhugaa jirtu isiniin dubbadha nama tokkos hin sodaadhu tapha jirtan tapha kana dhaabaa ummatatti hin taphatinaa ummanni gartee waan ittiin taphatanii miti jechuu barbaadeeti.
yaa baay'ee guddaa galatoomi jazaakallahu khair dhugaa keeti Jamaal Abu Mu'aaz sun baay'ee nama akka keetti ani nama baay'ee jaalladhuudha akkuma ati jette nama addan qoodu inni nama hunda fideeyyu namoonni baay'een akka gara amantii islaamaatti dhufan nama godhaa jiruudha namni sun dhugaadha nama jabaadha nama akka saatii akka keetii kana jabeeffannuun jedhaa baay'ee guddaa galatoomi jazaakallahu khair siin jedhe ka sheekh Hamza baay'ee guddaa galatoomi yoo dheeresses na oofalchi Omar aku ayyee ayyee اوكي السلام عليكم Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka eksi santu kiti irrawan ni godi. Yonis ki bakka eksi kabdi santu kiyani biratu kun danda'u. Halo Yonis na dhagaysa? Okay, barakallahu fika galatooni. Obboleeyyan akkuma gartee yaada obboleessa keenya Yonis nuu kalletti yaada biraatis hedduu jira. Warri gartee Sheekh Anwaaroo jechaa jirtan Sheekh Anwaaroo jechuun sheekha gartee the best sheekha onlaayina gubbaa kan jiru irraa takka. Sheekha onlaayina kana gubbaa jiru sheekha gartee namni keenya irraa fayyadamaa jiru irraa takka. Sheekha hedduu jaalatamaadha. Sheekha gartee hoggaa gargaarsaatis nama bira dhaabbatu, hoggaa gartee rakkootis Oromoo bira dhaabbatu. Sheekh Anwaar wanni ni ajaa'iba isinitti tahaa yoon xiqqisho waa'ee isaa irraa dubbadde gaafa Oromoon gartee buqqaatee rakkachaa turte gurmuu isaa nama duyda isaa irratti midhaan hammaalee Oromoof geessaa ture. Waan biraa bira kute jechuu fadheete sheekan hoggaan jiru warra gariitiin baana malee sheekan qulqulluu sheekan xahaara kana hin baanu sheekan jechuun warra akka gartee Sheekh Anwaar kana warra gartee waan godhu haqaan godhu wallahi galanni Sheekh Anwaar isinirraa kafalameen dhumu obboleeyyan Sheekh Anwaar jabeeffadha. Sheekh Anwaar jechuun dhugaa lafarra deemtu, Sheekh Anwaar jechuun jaalala lafarra deemtu, Sheekh Anwaar jechuun firdi beetii yookaan maktabaa Oromoon qabdu tawwaan gartee dhugaadhaa lafa keessuu jechuu barbaadeeti. Maasii waa zaalika wanni sanii achi taphatti jiran jechuu. Ani warri niin gartee akka argaa akka yaada kiyyaatti dhugaarra jiran je'ee yaaduu Ustaad Jamaal Abuu Mu'aazii fi Sheekh Anwaar Yuusuf warra gartee haqarraa achi meeyne osoo rasaasaa fi madaafatti dhoyte haqarraa achi maqan jechuudha. Waan inni ijaan harkeen isinii himuu jira. Sheekh Anwaar jala yaatanii hoggaanni Oromoof lallabu laaluu dandeessan, hoggaanni gartee Islaamaaf lallabu laaluu dandeessan, hoggaanni gartee waan adda addaa gargaarsa ilma namaatiif illee achirratti peejii isaarratti godhu arkuu dandeessanii jechuudha. Sheekh Anwaar jechuun irra gaarii sheekanii kan onlaayinii irra jiru irraa takka filannaa kiyya kun yoo filannaa keessan ta'uu baate san hin beeku anammoo akka filannaa kiyyaatti Sheekh Anwaar obboleessa kiyya kanarra guddaatiin niin jaaladha niin kabajaa bakka inni jirutti rabbi naaf haa tiisu jechuu barbaadeeti. Tanaaf karaa yaada keenyaa hoggaa as deebinu yaada gaa namarraa fuudhaa jirraa yaada namarraa fuudhaa jirraa insha Allahu ta'ala namoota yaada qabdan kan gartee nagaya walitti dhaammachuu barbaadnu nagayaan isinii dhaammachuu barbaada jaalalaan isinii wajji adda bahuu barbaada kabajaan isinii wajji adda bahuu barbaada osoo arraban taane osoo gartee wal qeequu fi wal tuffachuu fi kana kanan taane jaalalaa fi kabajaa fi sadarkaa wal biraa qabaachuuniin isinii wajjiin adda deemuu barbaada obboleeyyan hedduunaa galatoomaa namoota tokko tokko irraa yaada fuudheetiin akkasitti insha Allahu ta'aalaa ka adda baanu tahaa
beeki waan biraatiif miti isin jibbee osoon tahin wannin gartee ani afaan oromoo kana dhiisee afaan biraatiin barnoota barsiisuu deemuuf ummanni keenya barnootattiin haajaman mo'as gadir siina feera abshir ummanni keenya barnootattiin haajaman ummanni keenya gartee tapha tapha jaalatan si afeereetiin jira obboleessa kiyya seeni yoo dandeeyse seeni mee siif ergeetiin jira okay qeebaluu hin dandeenye muraad raabsaa diin islaam siqee siif ergeetiin jira qeebali siif ergeetiin jira qeebalime insha allahu ta'ala yaada kee kannatta amsaar huseen siin qeebala kaamil jihaad siif ergeetiin qeebaluu dadhabde obboleessa kiyya dhiifama naa godhe okay namni kunis qeebaluu dadhabeeti jira asmar silaasiifin erga peejii tiyya laayikiin qabdu dhiifama naa godhe peejii tiyya waan laayikiin qabneef si afeeruu hin danda'u mo'aaz yoo jiraatte siin afeera yoo akkanatti rooteet goote malee siif hin ta'u warra qeebali yoo ati mobaayila kee okay asladdiin siif ergeetiin jira asladdiin siif ergeetiin jira asladdii yoo seenuu dandeeyse siif ergeetiin jira okay asladdiin seenee jira na fakkaata niitoorkiteeti dadhabaadha asladdiin akkasumatti fakkaata niitoorkiin kee hedduu dadhabaa na fakkaata mee xiqqisho asladdiin ammoo qeebalee seenee jira niitoorkiin asladdiin waan isa naquu deemtu natti hin fakkaattu xiqqisho obsineeti eeyna asladdiin xiqqisho seene insha allahu ta'ala connecting jechaa jira okay asladdiin kiyya waa takka godhuu hin danda'u dhiifama guddaa naaf godhi niitoorkiin qabdom soorii dhiifama guddaa naa godhi nama biraatiin afeera insha allah okay aarifoo abbaa biyyaa si afeereetiin jira seeni aarifoo abbaa biyyaa si afeereetiin jira seeni yoo seenuu dandeeyse namni seenuu ni beene tammee ni beene jaanaa barreessa insha allah isiniif hin ergaa seenuu ni beeynaa warri jettan siif ergeetiin seenuu hin dandeenye muzammil siif ergeetiin jira yoo seenuu dandeeyse muzammil siif ergeetiin jira yoo seenuu dandeeyse muzammil guddaan nama keenya laayivii yoo seenuu hin danda'ani
yaa asladdiin rooteet goote garuu intarneetan qabdu maalin godhare. Okay. Ana beekaa jee namni tokko. Asmar kiyya silaasiifin erga peejii tiyya laayikin qabdu si erguu hin danda'u. Ati yoo natti ergatte si qeebaluun hin danda'a garuu. Assanda doosiif si qeebaleetiin jira seeni. Rabbi saddeettan jannataa siif haa kan obboleessa kiyya abshir abshir waan jette dhagee. Okay. Okay. Qeebaluu hin dandeenye. Waan irraa haasawaa turre inshaallahu ta'aalaa boodarra deebitanii dhageeffattanii. Muraad raabsaa diin islaam yeroo hedduudhaan wanni godhee baklawaa wanni irraa haasawaa jirru maalinti noogu kala dambeeyse guyyaa nuuf irraa boodaate jechuudha. Uummata barnootatti haajamuutu jira yaada gartee kabajaa fi jaalalaa yaada walirraa fudhannee wal gaggeessuudhaa fi waan biraatii fi miti kabajaa fi jaalalaa fi gartee gammachuudhaan arraba sodaaf osoo hin tahin uummatuma keenya kanaatu barnootan feene sanii fi sanirraa haasa'u jirra baklaawaa dirree. Sadee rabbi qabutti xalaaqeen jechaa jira. Abshir abshir baklawaa kiyya inshaallahu ta'ala qaceellotti waliin haasoyna abshir inshaallah qaceelloo waliin haasoyna. Hoggaan firii tahee waliif dawwallee haasoyna inshaallah.
Laki barnoonni isaan tapha gaafa quufan barnootatti deebinaa fi taphatti jiranii. Taphatti jiranii gaafa tapha quufan barnootatti deebinaaf uummata keenya. Ibrahim seeni mee seeni Ibrahim. السلام عليكم يا اخويا، كيفك؟ الله السلام يخليك. عليكم ورحمة الله. حبيبي حبيبي والله العظيم، يعني انت مرات بتفقد النقاط. ليه ما يعرفوا اهلنا العربي ولا الاورمو ولا هم من هم انسان. السلام عليكم يا اخويا. خبرات هنا كيف الشاجره ينصبوا عليكم ورحمة الله. خنان في الراتب. اوكي. سالين قبل سيبي يا دخي يا دخي. العربي ولا الاورمو ولا هم كوي. نور راديس دبين دمسين يا شيخ العقلي، يا شيخ اصلي. المهم لازم تعرف اتو افقافتشو قبل دره مال يعني ايه انت مال فكينيا. فكينيا فوقي افهم براتين دبتشو دي من جتمي اها ريف سرقاتين دره كانوا دره وقال ما صدق فد اها واحد دو جرا ati nama keenya beeyta ati اها hankana binuuf ni lakkaawwannaami kana hunda qaraatee ni jirta kanaan si عندنا gaafadha اما yoonis اصول nin ولين beekaa دابا mucaa توكو wallaggaati na dhage yoonis kana kareefis dubbise nin beeka ija kiyyaa nin beeka harka kiyyaan like harka kiyya jechuun biyya biraa wajjin turre haga nuuf xiqqishaadha haga aadamiin sii galcha amma ammoo osoo waliin jirru. okay kana hunda beeytee jirta waan Yes. samaatirik fiduu fi waan aksuum fiduu fi waan abisiniyaan fidduu fi waan ilmaan kush fidan kana hunda addaan beeyta abbaan sadeenu Takka duwwattiin sii jedha takka afuru takkatti dhiisi firitti. خلاص kana hunda maaliif oromoon barsiisne ati duba Hin barnootan fadhan. odoon jaalatiin hoggaa yoo ati darsii qabaatte darsii akkanaatiin qabaa guyyaa akkanaa jettee nama wajjin dubbachuu ni dandeessa maali Seentee ilaaluu dandeessa obboleessa kiyya ummata tapha jaalatu ummata nabi dhagayi let me tell you dhagayi kana bira kuteetitiin lakkaawee ilaa nabi aadamii galchee fi ilaa nabi aadamirraa biyyee galchee fi biyyee tarabbii galchee fi sii galee ani hin dhageenye kana hunda hin dhageenye maaliif hin dhagayini bar tana rakkinni maaliif hin dhagayini an sigaarumatan lolaa turteemi sigaaraan hin tuutayyaa مكروهي ده ملي حرامي مت انا مين جالك يا حبيبي نحن الآن لا نتكلم عن السجاير انا سيجارة خنان جالك ده قرو وان هستري بيجبراتي برد افهم براتي اثيوبيا الرال ورقا اثيوبيا تنقب اللغة نقبت اثيوبيا وسنون بيقو اثيوبياني في اوروميا ند ابيسينيا في اكسوم اد odoo abisiiniyaan hin dhufinu oromoo fi eenyu ture bani qureeshuu hafide eenyu oromoo sayidnaa ibraahim odoo hin dhufin abbaan isaa eenyu kana hunda takka takkatti histirii namni jaalatu waa hedduu jira bani qureesh eenyu roonfaa dubbattaami wannafaa dubbattaami amma dubbachaa jiran خيسبين جرو خنا خيسبين أما ونو للا جران كان
atomaak jaanii karakkatan kan atomaakiin kun ilmuma eenyuti odoo Ibraahimin dhufin ilma eenyu ture ilma kush eegas booda Ibraahim amma faranjiinuu amata kuma kudhan qabaa histiriinsa siidna Ibraahimu turkiin yoom dhufe Afrikaa fi Middle kana hunda waa hedduu jira serious medikaalaa fi waan sammuu namaatii fi waan histiriitii fi waan diinaatii fi waan tabaatii fi waan new generation adda waa hedduu jira waan amma jiru amma chaayinaanu eenyu eenyu chaayinaan eessaa dhufan gaa namni biraan ture hin turre gaa eenyu Ibrahim welcome magana gaa chaayinaa fi hindiitu alama kanatti heddummaataami eessarraa dhufan mee bani aadam kana tahee ka obboleessa isaa ajjeese obboleessa isaa dhalaadhaaf dee ajjeese eenyume Habili. akkamitti awwaaleewu shimbirroon laaleeti awwaaleen waan inni irraa haasawaa jirtu dilaree kun na dhageeffachaa jirta Ibrahim. Xiqqashoon dhageeffadhe Oromoon maaliif nan dhageeffannee maaliifin la maaliif nan dhageeffannee yoo ati histirii fi educationaa fi generation waan namni generationaa barbaaduu fi knowledge qabaatte waa hedduu godhuu hin dandeessa yes anis godhuu hin danda'a namni biraatis godhuu hin danda'a amma yoonis kana wallahi annin beeka malee isallee hin dubbisne amma maal naan jette Ibrahim kiyya wajji turree harka kiyyaa biyya biraa wajji turre wajji waggaa 20 wal turre garuu wal hin dubbisne waggaa 20 dura wal hin dubbisne aha waggaa 20 dura wajji turre 1997 beekan 20 fi wayya amma 24 nama xiqqaan aseete areeta kiyyaarraa daaddanna nama guddaadhaan afurtamii wajji jechaa jiru baay'isa wayaati ijoollee isaati siif baruufadha mucaa dirree dhawaati reer dire dhabaata haa dhugu aniga ها وحوالنا دقيقة والله العظيم أنا عيال مستنيا ما ناي يا رب مستنيا بادري تنكره ديمي جول لين وجنكره تك ديمي جنجافدو لا جول لين جنجافدو أستاذ أنا كره يسون دزيفيني باسبورة سيخدون دي بسمو بيو برو فريتي مالي فيني باسبورة خيم بربادو ديمي تي هدو خيتي تترقي باسبورة خي باسبورة توبيا سندي ما هدو خيتي تترقى باسبورة توبيا دي ما هدو خيتي تترقى لكي جرتا بيبي بي ترى والله لك ينجر والله ان فازبوري توبيا تو تكا ارجيم بيخو فرقيتهم بيخو بين احمد والله العظيم كينياتهم فازبورنا خني وهند خنا خني كينيات اندين مالي تنزانيا رواندا خنا خن مالي اورمون تكنا بين خنين Itoophiyaa isin jettan Itoophiyaa teessa deemaati Abisiiniyaa fi Aksum jala deema. Taariikha Abisiiniyaan qabduu fi taariikha Oromoon qabduu fi kophaadha. Oromoon dhugaadha yaa. Kopha qabdi. Garuu namni nu fakkaatu paasaboora kana gaafatu hin jiru. Mattaawaqaa kana gaafatu hin jiru. Ana fakkaannaa. afaan xiqqollee yoo nu wal fakkaate wajjin deemne rakkoon hin jiru. Fayyaa qabda naan jettee na gaafatta. Atiitu fayyaa hin qabne kiyya. Chaayinaa deemee anniin jiraadhan jenne. Afrikaa keessa deemee nama na fakkaawwatii wajjin jiraachuun hin danda'a.
Okay. Sabe ya da kai kuma ta Ibrahim. Magarsa sifin bilbil. Koi. Abu magarsa. Iya mana anjira. Okay. Ya da kai kuma ta Intu maran ne gana fit ne gana ne galle ati fayya qabdan anjat. An sigara ta yawon qabsi ne wani fayya qabu. Na arsite sigara o me kan qabsite dole. Ana dura. maaltu si arte mee maaltu si arte. Wanni na aarsu Oromoon hin dhageessu. Oromoon hin humnaan bitaa jiranii bari yoo ati hin dhufne salfii san yookaan immoo bakka hin baane wanta akka hin argattu. Qaraxa asitti heddummaata wanta akka wanni ati argattu hin jiru. Namni odoon beekin odoon jaalatin deema. Kaadiroonni hunda barreessanii. Ani maalirraa hin haasa'u jira Ibrahim kiyya maalirraa hin haasa'u jira. An cinaa keessatti hin galagaan maalitti hin addaan beeku. Duba osoo waan hin irraa haasa'u Waan diinaa keessa galta eenyufaa ture mucaa qallaa san yoo kana isa faa ture si wajjin tattaphachaa ture wajjin dabartan eegas booda yuunis dhufee moo anillee kottu gari naan jette anis baheetiin dhufe. Okay, wanni irraa haasawaa jiru sii galchuu mee gabaabsee. Wanni niin jecha. Dhabeetiin jira ijji xiyyaa babbanaan jirtu musaafiriin ture wallahi العظيم لا lijji xiyya laa musaafiriin ture sa'a 24 fi ol irraa rafu. Okay, deemnaa rafi gaa hirriba gaarii hirriba bareedaa naara. It's okay. Wanni niin irraa haasawaa jiru ummanni keenya ka Oromoodhaa barnoota hin jaalatu tapha jaalataa. Sii galee? Tanaaf ummata barnoota jaalatu barnoota ummata san dheeyinee barsiifnaa nagayatti ma'asalaama jechaa jirra. Kanarratti yaada ni qabda. Akka gaariitti na yaada qaba. Ati xiqqaa ati tapha jaalatu. Ustaadni humnaan yookaan waayilliidhaan siyaatee akka ati qaraatu sin goone sirraa eegali. Ati yoo mucaarra dirree dhawaa taate sirraa eegali mee. Ani ustaad Jamaaliin na qaraasise karaa ganda cirrachaa odoo turre bakka isaatti hin qarre kiflii takkaffaa eegas booda inni aaxiq fudhate. Eegas booda ana baadir deemee amata jaamuu amata kudhan fixe inni aaxiq fudhate. Jadiidaa jaanii nama. Nin beekaayyee. Akkasiiti ustaad Jamaal anaa tapha jaalatu karaa ganda gaaraa san namuu Ibrahim keenya kaaroota kanaa kan warri gurguratu hundinuu ani hoggaan dhufe herreegsa nu barsiisaa ture herreegsaa fi afaan arabii nu barsiisaa jiru ustaad Jamaal kun. Khatti kana afaan nu barsiisaa ture bakka herreegsa kanaan hin jaaladhuga. Bakka ayilliidhaan na dhufa yoo barbaade na tumamuudhaan hin ta'uun jeen. Amma ayilliidhaan na dhufe ayilliidhaan hoggaan na fidu kana qaroo qabda akkaatii wanna gootu siif jeeti. Xiqqashoo na barsiise wallahi sammuu kiyya na jijjiira. Garuu sammuudhaan nama jijjiirte malee humnaanii miti yookaan immoo arrabsaanii miti. Kanumaan an jechuu barbaadu. Yookaan immoo like history yoo fiddee taariikha namaa kana herreegsa baratee yookaan immoo ka saayinsii baratee ka doktora ta'ee waan nama hundi kanaatu akkas godhee akkas baradhaa waan gaggaarii ni jiraame dubbachuullee hin dandeenyu. Anuu am slave biyya kanatti an Kanadaa keessaan jira. Garuu am slave waan teknooloojii kana hin beeku. Biizinasa niin jaalladhu dur biizinasa hariifaan ture. Eegaan biyya kana dhufe narraa kutte. My brain is like labor mentality. Dubai hoggaan deemu hayi. Asii kan hin naan jaan hindii kana hundaariine alaafii taataa.
akkasiiti dubbii fiddi dubbii heddummachuun gaarii miti waan namni beeku nama arrabsurra waan ati beektu nama biraa qaraasisuudha an daawaa tureetiin jira warra daawaa wajjiniis deemeetiin ture ijoollee ammistanyaa keessa ammoo yoo gaafattee Ibraahim yoo jettee maqaa qaba namu birreeloo keessatti Hamzaa yoo jenne amma Hamzaan kun maqaa akkamii dhufa Hamzaa kaaraati moo Hamzaa illeeti moo Hamzaa qoqqottuuti siin jaa qoqqottuu fidatee dhufu qottuu hoggaan siin joo arrabaa himi qottuu ni beektaa kan mukatti cabsan ani Ibraahim gajaatiin jaama warra jooroo warra gurguddaa wanna qaban jooroo faa jenna arrabaa fi miti garuu maqaadha akkasiiti waa hedduu jira waa hedduu keessa knowledge is a power knowledge qabaannaan biyya barbaadde keessa nama barbaadde keessa jiraachuu ni dandeessa garuu if gurguruun nama kee arrabsuun if xiqqeessitee durummaa if xiqqeessitee nama kee xiqqeessuudha namni keetiis yoo ati nama kee xiqqeessite si'u si xiqqeessa si'u sin jaalatan kanaafi amma masalaa jira harki shanan kun takka darajaa qabu darajaa gaarii argachuudhaaf harki qobni shananuu kuni darajaa qabu harka namaatiif darajaa kana hunda argachuudhaaf namu saammachuu qabu nama hundaa wajjin wal taatee harka lamaan kana fiddee wal qixxeessita harki takka waan takka hin gootu fuula CNC dhiitti garuu meeshaa fuudhuudhaaf harki tokko qofa namni harki kaan muramaa meeshaa takka si wajjin fuudhuu danda'a hin danda'u akkasiiti like if gargaaruun nama wajjin wal beeytanii fi namaas wal kabajanii yoo aayidiyaan illee takka hin taane for me ni jiraame wal arrabsuunii fi wal xiqqeessuun is powerless useless brain damage namaafis brain damage si godha atiifis representation kee fuula duraaf waan xiqqashaa nama hundaafu kun waan gaarii miti wanni gaariin waan ati beektu nama kee barsiisi rasuula alayhi salaatu wassalaam maal jee ni beekta maal jee ni beekta بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية فإن العلم شنو من علم من تعلم وعلم من علم وتعلم أكسي خنا يونغوني أما فايدان أسي أكنتي إيتو مالي فايدان أتي برتي يو أتي نما برام برسيسني مالي فايدان من علم أن فتعلم من مالك أما نركسي هجرة دبيت هجرة إبراهيم كي وانتك وان بريدو تكسيدامو أتي مجاتك بريدا خنا مجايو لا أتي أري كان قبض أري بكون داين Let me tell you please مجاتك بريدا يو لا لنجتي نما غاري خنا wanni amma ati harka qabatte kun jiruu teessi ajjeesti takkaffaa faayidaan isin sii qabdu hin jiru. حرامني مالي كوي حرامني حرام جامي جرا حرام please let me tell you ani حرام isin hin jenne wanni ni isin jechaa jiru akka isin gartee nama miitu ni beeyta miti yani beef yaa tanaafu nama gartee ilmaan babbareedaa horuuf taa'u nama gartee bu'aa ummataa buusu ummataa si eeggata abdii ummataati abdii ilmaan keetiiti wanni tun sin fayyaddu ammallee nama gartee
dirree dhawatti kunoo sheekan jalaan taa'ee baradhee naan jettaa. Sheeyni ati daa'imtu kun sheeka gartee beekamaa namni irratti hin baratin hin jiru. Tanaaf ummata kee kana akkatti dammeessitu yaadi. Sammuu bareedduu qabda sammuu ta'e tana fayyadamii. waan hin beeku inshallah si gargaaruu hin danda'a knowledge wajjii waa hedduu jira wanni wajji dubbannu garuu informationaa wajjiin ayaa wajjiin ayaan tun guyyaa akkam buutee maa hunda akka buutee kana hunda waliin dubbachuu ni dandeenya garuu sigaaraa tana dhugaadha anuu dhiisuun hin barbaada. Bravo, tana waliin hin barbaadu habiibii kiyya. Laalaati nama ayataa bakka isiinti buute akka isiinti buute beeku nama bareedaa kana ummata kee kana barnoota bareedaa tokko barsiisi tanaan siidhaama Ibrahim kiyya hedduu naa galatoomee waa waliin haasofne. Wallahi thank you so much and galatoomee waan dhaggeeffattaniif dhiifama ana godhaa yoon hin ballu wallahi dadhabeetiin dhufe wallahi sa'a. Bro kiyya umaa rakkoon qabu umaa rakkoon oofee dhufe. dadhabeetiin jira yaani khaleessa sa'aatii 24 fi wayi abshir Ibrahim anaaf jechuu kiyya kanaaf inni ija kiyyaa hubamuu hin danda'u garuu obbo Magarsaatu ani eegaa dhufuuf deema kanumaa fi bakka xiqqaa sunumaan dhaggeeffachaa jira. Taate Ibrahim kiyya have a nice day. yaa obbo Yoonisiin akkam nagayaa Ibrahim siin jeen. Okay, itti salaamadhu si dhageeffachaa jira. Yoo na dhageeffatte obbo Yoonis Hoolaandii jirta moo Niwuzilaandii jirta dhageetiin jira akkam nagayaa fayyaadha jeen. Okay, habiibi Ibrahim hedduu naa galatoo. Ayya Nageyatti. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. اللهم يا ربي شباب خينيا نوكا تلشي درجة قوتي نوكا تلشي شمران كينيا نوكا تلشي بكاي سانجيران تناجيت تنافته يا ربي وبلين خي بكاي سنجير تنت ربي نجي سنتهاته نمنا الدنيا تنا رجل واحد دو أجها واحد دو أركا واحد دو برتا الدنيا تنف مافو برسيفتونا نمنا الدنيا نساف برسيفتونا واحد دو برتا ربي سبحانه وتعالى ورا الدنيا تنرى وبرتنها تاسس وبلين ورا الدنيا تنرى وبرتي برنوتا قدان اسرى قالنها تاسسو أما اللي قرتي نما لما في نما تكو قيبلوا الأيالا إن شاء الله تعالى سكالين تيكا قامتو أبدين كبا سكالين تيكا قامتو أبدين كبا سكالين تيني قامتي اي والله خالقني نرها جالة وبليا نمني برا خسيني يادا خنچو برباتو يو جراتي يادا خيساني سن الراين فولا ان شاء الله تعالى واني تكتبيخو قبدن بليا چاينا لخين يرتي اغافان نرموتنا سواجرو ان شاء الله تعالى
hunda keessanuu carraa isiniif hin kannaa nama tokko ozoon gartee addan foone yeroo isaa kan namte sanitti namni hundi fayyadamee waan isatti dhagahamee dubbachuu danda'a. Kuni freedom gartee itti haasa'uu danda'anii social media jechuun yaada ofii bakka itti ibsachuu danda'anidha. Namni mee gartee seenuun danda'a seenuun hin beekaa jedhu haa seenu. Namni seenuun hin danda'a seenuun hin beeka jedhu haa seenu isiniin qeebala. Inshaallahu ta'ala. isiniin qeebala inshaallah fuula banaadhaan. namni seenuun hin beeka jettan seenaame inshaallahu ta'ala. yaada ifaa fi bilisattiin isinirraa fuudhuu barbaada inshaallah. Assalamu alaikum Abu Ustaz Hamza. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtaa sheeka? Hamza Sheikh Jabiri, Hamza Sheikh Jabir. Nin jira alhamdulillah. Bagana gaanjiraatti wal beeknaa bar walirraa hin fanni taana malee. jechuun ani maqaa sheekaa kana hin geenye beektaa sheekh jechuun man balaqa 40 jaanii nama mata 40 ga'e. La sheekni karaa lamaan jedhama. Sheeka kana umriin shayyakte sin jira. Afaan Oromoo sanitti barbaadu. Karaa afaan Oromootti barbaadu. Taayye bareeda. Akkam naguma? Nagaa waan inni irraa haasa'u jiru hubattee? Erga ganumaan si dhaggeeffachuu jiraami? Carraan akka inni tuqeetti galatoon. Galatarraa. Duraan dursa? Yaada maal qabda? Duraan dursa waan takkan siidhaa. Duraan dursa waan takkan siidhaa maa'awwan. Eeshi. Haasawa carraa hangasiif kanname waan barbaaddee fi akka barbaaddetti yaada kee ibsachuu dandeessa bilaa huduudaan maletti jechuu fadheeti. Maaliif jennaan tawwanii dhaabbataatii fi gartee wal geggeessuutii fi tajaalalaatii fi takabajaatiin jechuu barbaade. Ulfaadhu galatoomi ka fuuldura kee dhaabatu jalqaba tokko adda ture garuu dheengaddanne irraa deebi'e waan sanarraa. Maaliif beekta? Waa'ee barnoota keetiiti kana walitti ilaallata waan ati barreessitu yookiin barsiiftu kana hin fedhuun ture ilaaluun fedhuun ture sin arrabsan ture. Garuu wanni barnoota utuu barnoota hin taane ibliisirraa barnoonni hin fuudhame haa ta'u garuu sirkatti hin jibban ture. Garuu dheengadda dhiisan ture ammoo. Gaafa kam dhiifteeri na gaafadhu gaa. Hayyee gaafa kam dhiif? Gaafa peejiin ustaaza keenya kabajamaa jaallatamaa fi hundinuu kabajnu Sheek Anwar hatamu. Sheek Hamzaa Jaabir faatu keessa jira deebisee jedhanii dubbatan. Ahaa. Edaa namtichoon edaa nama hamaa akkanaatiidha kan maaliif jibbuu qabna de nama akkanaarraa barachuu qabna kan jedhuun yaada jijjiiree jechuudha. Saniifuu immoo waan tokko yaadadhe achi kee namni waan tokko nan barsiisaa jedhu ammoo ammas ummata barate keessaa yoo bahe barnoota isaa fudhatama. Yoo ummatan baranne keessaa fudhate hin baane immoo barnoota isaarraa hanga namni baratee isaan qixxaatu argamutti waan biraa argata. Takkaa dullaan jiru. Sigala waan biraa sin argata jechuun arrabni gaasilaa ummata keenya biratti dirqii miti abbuma argatan rafama. Waan nama goone qabuma fedhe nama arrabsa abbuma fedhe dhukkee nama godha anni kan arrabaarra waan biraa dullaan biraa iyyuu jira jechuu barbaadetanii hin argate jechuudha. Laabar arrabaa ture kan hin dhiise arraba gartee abbaan fedhe osoo waan amma
osoo abbaan fedhe laayivii kana na wajji seenee jechuudha. Hamzaa ati akkanaati jedhu waan dhageeffadhu. Maaliif jennaan nama kana hunda waan inni bahu irraa baasa laannamni. Booda hubata waan namni ta'e beekta. akkuma sana arrabnis beekta fallaana garaa jedhan waan garaa keessa jiru ol deebifti waan ta'eef hammuma sana siin jedhaninis. Saniifuu beekta ati waan qabatte waan si keessa jiru barsiisuuni ofiif itti yaaddee barsiisatta waan ta'eef ansiin qaxarre damoosa sii kaffalaa hin jiru akkanatti barsiisi gaayidii wayii sitti kennee hin jiru qajeelfama jechuu wayii yookiin kanatti qajeelfamii utuun harka jiraateen utuun raatiba sii kennaa jiraadheetan si ajaja. Fedha kee yoo barbaadde akka barbaaddetti barsiifta. Yoo barbaaddes taa'ee dhaggeeffadha. Galee yoo natti tole anatti yoo barnoota irraa qabaate. Yoo natti immoo dhiiseen deema. Inni kun kana garuu waa'ee nama arrabsuu irratti hin jedhe namni yoo itti toluu dhiisee deemuu danda'a. Ati inshaallah yoo sitti toluu sheexana kottaa gabbaraa jedhii barsiisi. Kun mirga keeti. An itti si qaxareen jiru miti. Gaayidii sirriitti miti manaajira keetii miti. Arraban barbaachisu lola siin barbaachisu yoo natti tole nan dhaggeeffadha yoo barbaade irraa deebi'uu qofa. Waddii arrabaatti. Garuu wanta ati hojjettu kuni ati barnoota qaba jettee waa yaaddeef barnootuma qaba. Wanti barsiiftu. Tole fakkeenyaaf amma nam tokko waan tokko lafaa kaaftee jadiidatti gootee waan appideet ta'utu ta'e namni nuu duraan beekaa beektaa utuu waan wanti ati barsiisatu duraanuu beekaa rakkoon qabu takkatuu si hubata. Karaa ciruu qaba jechuun lafa gogaa kanarra deemanii bishaan itti naquudha hin qooraa inni itti dhattee hin qooraa keessa gabbaa dafee hin jiidhu si galee sanarraa kan ka'e anis marammaree gaafa jedhu namticha kana jibbus dhiisus mirga isaatii kan inni katabataara suufii isaa irratti katabataara yoo gairii katabate gairii isaa irratti katabataara yoo sharrii katabate ofirratti katabataara iddoo of keessatti ilaalee abumuwaazii nu haasa'een ture. Aboo namticha kanaan nagaa walitti nu godha aboo nagaa dhumaan jenneetuma deebinaa jenne duraan bilook na gootee watu atummaan kunu jennaani anatu dhaqee qeesaati isa tuqee maali oon jala osoo bilook godhe tun gaafa duraa bilook godhe sirraa ba'e hamma kana anuun ishee na'u waan kanaafan jedhee amma gamanumaan egaa dhiifama naa godhe gaatesme jalqaba dura. Laa bibi dhiifamni gartee ka islaamaati kamitti irra siif hin goone. Saniifuu wanta hojjechuu qabdu atis amma gara fuulduraattis akkuma amma jedhaattu sanumarraa erga ganamaatii barsiisaa jirta mucaa waldaa maraattotaa keessan jira jedhee mucaa gadi ba'u sana maal boo'e jettan san. Ani hoogganaa maraataa Ameerikaatii jedha gizee kaa'e beektaa. Ani hoogganaa maraataa Ameerikaatiidha. Ganama waan baay'ee irraa dhagaa ture beektaa hamman duraanuu itti sheenee caalaa dabaleetuun itti sheenee erga viidiyoo sana dhaggeeffachuu jalqabe beektaa. Sanarraa kan ka'e ani gaarra dhiifamuma qofaan hin ba'a yaada biraan qabu. Beekadhaan akkanuma qofa jedhee naasee ba'an biraan qabu guyyaa biraan affeerinta. Inshaallah taatee. Guyyaa takka jedhani beektaa namni xiqqoo maraate kun bareedaadha beektaa. Aalama biraa keessaa waa fidee dhufa. Isa eddeetti maraate aalamni maraataan kun aalama qaba beektaa bakka biraati jechuudha bakka itti jiraatu qaba sammuun isaa nama wajjin hin jiru. Qabummaa maraatummaa sana keessa achi jiraatu jarri. Nu warra nagaa kana rakkoo qaba malee jarri maraatee kalaas achuma jiru jarri beektaa. Hikmaan gisee tokko maraatummaa kana biraa argama. Dhugaadha barre jechuun namni tokko bifa maraatummaatiin afaan qulqulluu gaafa haasa'u waanuma jaba haasa'u waanuma hamaa tokko guyyaa takka jedhan ibboo namtichi tokko utuu karaa deemu gommaa makiinaa isaa tarsa'e. Gaafa gommaa isaa makiinaa isaa tarsa'u ganda maraatotaati tarsa'e ganda maraatotaati beekadhu ganda maraatuun baay'atutti. Gadi bu'ee lafa nagaa se'ee gommaa makiinaatti baasee buloonii itti hiikee afur qabdi bulooniin gommaa makiinaa tokko itti baasee lafa kaa'ee dudduuba shaantaa keessaa gommaa biraa hiikee gaafa naddeebi'u maraatuun haadhasii buloon itti haratee ba'eef.
Gommaa lafatti dhiise. Silaatu tarsaa sana cunqurfate bara gommaa buloonii malee ittiin taa'u fudhatee bahe. Dhuga. Dhaabatee mataa hoqqachuutti deebi'e namtichooni beektaa. Maali waan godha jedhee. Jennaan maraataan biraatti dhufee ganda maraataan isin jedhee dhagaa maraataan achitti rakkasa. Baay'ee jira namni. Maraataan biraatti dhufee maal taate jennaan kun akkanatti gommaa makiinaa hiikee jennaan kunoo namni akkanatti na jalaa hammaarratee bahee jennaan. Si jalaa fuudhee bahee si jalaa fuudhee bahee. Amma utuu lubbuu kan keessaa lammata dhufee namni biraan fuudhiti. Makiinaa utuu namni gommaa kan kee utuu namni lubbuu kan keessaan fuudhiti jajjabaadhuuti makiinaan kan kee gommaa sadanitti buloonii tokko hiiki si'adhu ganda kana keessaa baafadhu inni sadi hiike sadi taati beektaa afuritti tokko gaafa sadanitti itti hidhi lubbuu kee baafadhu as dhaabattee naan karakkaruu dhiisi dhugaa naan jettee dheeti. Irraa fudhatee silaa yaadataa jiru bara achi dhaabatee galgala lubbuu isaa bahuutuuf deema gaafa lafti dhiye. Dhuga. Saniifuu jennaan namni gizee tokko beektaa gaafa si qajeelchuu barbaadu maraatuudhaan si qajeelcha fayyaadhaan si qajeelcha. Ati alhamdulillah wanti itti barsiisantu barnoota jettee waan itti amantee ilma namaa kana fayyada jettee waan jettee yoo danda'ame kitaabattu jijjiiri. Yoo si danda'ame kitaabattu jijjiiri. Video YouTube qofa irratti hojjettu miti. Oo dandeessi immoo adaraa godhii waami barsiisi. Rabbi si bal'isa taanaan. Hingaa addunyaan kun hingaa bar qobaatti keessa jiraatamu. Samaa'inis wasamaa guyyaa tokko jedhan namtichi tokko beektaa. Qofamee mandara keessa ari'an. Wasamaa jedhe samaa'iin kan rabbiiti laftiinis kan rabbiiti qixxeedha hundinuu jedheen. Yoon akka keessa dhaabadhee sin keessa dhaabadhee maraadhe maaltu sin dhibee jedhee uummataan. Samaa'inis kan rabbiiti laftiinis anis kan rabbiiti yoo callimee dhaabadhee maraadhe maaltu sin dhibee gandaana buqqiftanii jedhee beektaa. Saniifuu jennaan yoo si danda'amee uumuu hadaraa goote walitti qabdee uummata barsiifte habaa fedhii keeti dandeettii keeti mirga keeti wanti nama dhorku hin jiru beektaa kan duratti. Yoo si danda'ame si deeggaruu. Dadhaban afaan qabachuu. San irratti wanti uummanni keenya kun beektaa fagoo jira dhugaa rabbii. Fagoo jirra beektaa fagoo amma waan hojjetan amma akkaataadhuma bilbilaa gizeeti barsiiftu kana tokko waan ani takkaan nageenya faatu jira. Egaa tola caaltaa wanti dhaggeeffadde maal taare? Wanti dhaggeeffadde rakkina qaba hin qabu. Irraa sirraa waan sirraa dhaggeeffadhee sirraa hubadhee deemuu na barbaachisa. Yoon immoo isatti barsiifte sanarraa ol beeke barsiisuun qaba gaanis. Gaafas. Atis na dura dhaabatin. Anis gadi ba'een barsiisa. Atis waan sitti mul'ate barsiisa anis waan natti mul'ate. Hin gaha jechuu barbaadee waa'ee maraatummaa sana kan hin fideef addunyaan wal gaha. Sanuun sooshaal miidiyaa bar tokko keenyaan laayivii nuu kenne bar banee gadhiisee lafarra gadhiisee waan haasaa nu miti bar. Isa dur barsiisaan keenya kaawunteebil jedhan sana ta'e yaani tokkoon namaa komentii kennuu danda'a bar kunumti ni himaadha bar tokkoon namaa sheer gochuu danda'a. Barbaade dubbatte kadhama dhiyu sirka jiraannaa waa gadi kenni waa tokko rakkoon qabu. Zooree jedha zooroodhaan jedhe keenya sun zooree. Namni nama arrabsu nama waa fixe beektaa harka waa keessan jedhe borsaa isaa keessa waan jiru. Arrabattii dhuma sana malee isii dhuma qofa gad darbataa wala. Saniifuu maal barsiisa gaatayyuu waan barsiisuun qabu waan ta'eef waanuma harka jiru sii gumaacha. Waanuma harka jiru sii gumaacha. Utuu fakkeenyaaf wanti ta'e barsiisatu sun sammuu isaa keessa jiraate ta'e amma fakkeenyaaf mi'aate kottu waa'ee areedaa barsiisi. Ani areedan qabu amma. Yoo harkaan jirre maalan si taa'ee dhaggeeffachuudhaan nan guddisee beekamu faaqifadheen beekamu magarseen beekamu baadheen beekamu alaa dhimma kooti miti jechuudha wanti na bira jiru areeda kan kee jaldeessa fakkaatu kana reettii fakkaatu kana jedheetuma sitti darbadhee bahuudhaan ala waa biraan irraa argitu jechuudha. Dubbiin ilmiin akkas namni keenya immoo kan inni guddate
Jabaataatu kutaa kudhan barate beekta. Jabaata ilma sooressaa isa jabaadha akka digiriitti biyyatti ilaalamu. Daftara kana kan harkisee deemu abbaa isaa isatu kutaa kudhan barate. Darasaan jajjabduutu hidhatte wannoo fitte beekta. Jajjabduutu hiriyaadhaa fi buluuga fitte kala isiin teessifatu fagootti beekta. Saniifuu dhiifama garuu dhiifama namatti dallan dara amma waan haaromsuu jalqabee godhoo jala. Dhiifama wajjin dubbiin ammuma sana beekta. Malee yoo jara keessaa fagaattee duuba dhatte dugoo sitti guura danate achitti kuftee duutaatu. Saniifuu manatti baafadhuuti adis seeratti baafadhuuti adis yoo sii danda'ame muhaadara ummatuma wal kana walitti qabiyyuu barsiisi. Mirga keenya dandeettiitti arganna maashaa. Akkasii Hamzaa keenya ulfaadhu galatoomi. Galatarraa. Duddubbaanis wal dubbifna. Ani kanan qaba qayaadha. Ayyaadamu kanan qaba. Galatoome. Hinnumu yoo ankooti dhumaan qabu tun dubbadhe numa haasaa oosaa oola beekta akkoo tokko na guddisanii. Tasan haasaa beekta kanaafuu iyyuu dhumaan qabu. Gaafuma kanaan nu haa ga'u. Taate abiibii hedduu naa galatoome ayyee. Ayyee ulfaadhu. akkasii insha allahu ta'ala namarraa booda muzammilii fi kannee muzammil insha allahu ta'ala yoo seenuu dandeeyse seeni yeroo hedduu gaafachaa jirta si dhiisee deemuun natti hin tolle insha allah muzammil kiyya seeni yaada qabdu kannadhu insha allah مزمل سيافيريت انجل ان شاء الله يا دك عبد خندو مزمل يا دك عبد خندو سيافيريت انجل اوكي مزمل سيافيري سين ندنديني مالين سي غدا مزمل كي دي فم قدانا غدي يرو لنا را خطي جرتي إن شاء الله تعالى هجنما ولتدامني والبرخايني جاللان الدبانة ربي جالل إسان فاخنو ربي خبجا وليتي سنفاخنو ربي قرتي والربرنو تبرتي يا مزمل سيافيريت انجرا سلافت الدبيتا سماجة چان تاو تري اما اللي ردي بيتين سيافيرا موبايل خيو كانت جراتي اكنا غرغلچي درغ قبل كل في رابني كنا غرغلچي چبود سينو دندي سايچو فديتي akkasi qulfii isaa raabanii bakka qulfii san raabanii akkana garagalchachi booda na wajji seenuu dandeessu yoo kana qabatte na wajji seenuu dandeessu inshallah yaa dakhe muzammil shamshaddin inshallah yaa dakhe kharraa booda fuune سديتن جنتا نافكن ربي سديتن جنتا سيفا خنو بولي سخية غلطومي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا لا بلي برانكي وان برانكي جاء من جرو وان برانكي جاء من جرو دبو ما دوغراهي بچا جرا
rabbi gartee warra barnoota baratee barnoota saniin ummata isaa fayyadu isin haa taasisu. galata irraa naaf muzammil khiyya insha allahu ta'ala. لا لا wanni sodaachisu hin jiru maali wanni sodaa fideef akka tanatti sodaa ani sodaadhu bar ani waan takka tanii sodaadhu hin qabu haaliqa tokkicha malee. akkasii nagee haaliqaa wal bira dhiifannee hedduunaa galatoomaa jazaakumullahu khayran. assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. nagee haaliqaa wal bira dhiifannee hunda keessanuu gartee haaliqni diditiyyaaf teessanis nuuf haa araaramu. ta nuti beeynuu fi ta gartee nuti hin beeynes ta gartee dhufannee daleynes ta gartee ifa baafnee daleynes rabbi irra nu haa kutu. anilleen gartee warra haga ammaan tanaa na arrabsaa jiru hunda keessan dhiifama isinii godhe isinilleen gartee dhiifama naa godhaa warri nan mufatta yoo kan jiraatu ta'e akkasitti obboleeyyan jaalalaa fi kabajaa fi gammachuu fi tokkummaadhaan rabbi gartee walitti nu haa deebisu. haga walitti deebinu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتنا ترى.